Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaa Kamisaa Bitootessa 10 bara 2016 torbee har'a deebinee wal agarra jennee nagaa walitti dhaammannee akkuma gargar baane kunoo guyyaan isaa geenyaan qophii keenya har'aa qindeeffannee dhiyaanneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuuti. Qophii keenya har'aa akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegallee qophii imalaa kutaa lamaan qoonnee isin dhageessifna. Kutaa duraa qophii imalaa keessatti haala keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti nama xiinxaluu qabannee dhiyaanna. Kutaa lammaffaas immoo Washington DC'tti ijoolleen Ameerikaatti dhalatan afaan Oromoo barataa jiraachuu isaanii irratti kan xiyyeeffatu keessummaa qabna. Isarrattis maarreen xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Hanqina yerootiin kan ka'e qophii simboo irra waan hin qabaanneef dhiifama isin gaafanna. Amma gara oduutti. Mootummaa Itoophiyaa irratti diddaan barattoota Oromoo Wallagga keessatti ammas ittuma fufee jira. Kan du'anii fi kan madaanis dabalaa jiraachuutti himama. Roobii kaleessaa Naqamte keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa jiran hundumti isaanii, kana malees kolleejjii barsiisotaa fi yuunivarsiitii Wallaggaa mormii guddaa godhaa oolani. Barattoota harka qullaa bahan irratti waraanni agaazii rasaasa dhukaasanii barattoota 50 ol kan ta'an madeessanii tokko ajjeesaniiru. Kamadda keenya achirraatti. Kolleejjii barsiisota Naqamtee irraati barataan maqaan isaa Misgaanuu Masarat kan jedhamu kaleessa yoggaa ajjeefamu. Yuunivarsiitii Wallaggaa irraati immoo barataa Roobeeraa Bal'inaa, barataa Yoonaas Qana'aa, barattuu Sablee Taarikuu, barataa Toleeraa Guutuu, barataa Magarsaa Tasammaa, barataa Maatiyoos Fufaafaa warra akka malee rasaasaan madaahanii mana yaalaa Naqamtee keessatti yeroo ammaa kana ciisanii yaalamaa jiran keessatti kan argaman maqaan isaanii nu qaqqabedha. Yeroo ammaa kana barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa gariin isaanii mooraa gadhiisaniiru. Eengadda galgalarraa kaasanii. Warri hafan immoo nyaata lagachuudhaan mooraa keessatti dhaadannoo dhageessisaa oolanii roobii kaleessaa. Waraanni guddaan mooraa sana keessa seenee isaan reebaa oolee jedhe kan achi ture. Humni waraanaa dabalataas kaleessa Naqamtee seeneera. Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuuttis mormiin mootummaa Itoophiyaa irratti gaafa Bitootessa 6 gaggeeffamee ture jedhe oduun bubbulee nu ga'e. Roobiidhuma kaleessaa Wallagga dhihaa Boojii Coqorsaa keessattis mormiin gaggeeffamee ture. Achittillee waraanni Itoophiyaa barataa Oromoo tokko maqaan isaa Isaayyaas Gabayyoo jedhamu rasaasaan ajjeesee jedhame. Horroo magaalaa Jaartee keessattillee kaleessuma barattoonni dabtara qabatanii hiriira mormii bahanii mootummaa Itoophiyaa irratti. Achittis waraanni nurraa haa bahu, dhaadheewoo fi addawaa hin feenu, barattoota hidhaman haa hiikamanii bilisummaa feenaa kan jedhu dhaadannoo dhageessaa turanii jedha oduun nu ga'e. Achitti miidhaan jiraachuusaa hin dhageenye. Dhaggeeffattoota keenyaan Naqamtee, Boojii fi Shaambootti haala jedhamee kana qulqulleeffachuudhaaf yaallee toorri bilbilaa nu didee hin milkoofne. Akkuma arganneen kan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti waraanni baadiyyaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessallee qubachaa fi sakattaa jira jedhame. Wixata darbirraa kaasee addatti gandoota baadiyyaa naannoo Naqamtee, Dambiidolloo, Gullisoo, Mandii, Najjoo, Midaaqanyii, Geedoo, Amboo, Goojjoo, Shukutee, Wallisoo Ammayyaa, Dirreedowaa, Micataa, Dadarii fi gandoota irra caalaa godinoota Harargee Bahaa fi Harargee Dhiyaa keessa halkanii fi guyyaa waraanni Itoophiyaa uummata sakatta'aa jira. Baadiyyaa keessa naanna'ee. Gandoota naannoo Dirree, Dubluuq, Hiddii Lolaa, Yaa'a Balloofaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo asiin darbee jedhanii namoota gaafachuu fi doorsisaa jira waraanni Itoophiyaa akka oduun nu ga'etti. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaati. Sifina la la la, loko konko ta jalala. Oh omme, jalala namote unle bobo jite. Sifina la la la, loko konko ta jalala. Masilale gomsi, aku tumarasi.
Bubee bubise sifannu fabarse asilale gamasi akotu marasi bubee bubise sifannu fabarse ekagama tamona tumfano sipna gama ekagama amormi santawalo koko atuma ekagama impidam pidal be sifannu famuki ekagama saballos kunaindo lainegi atilale gamasi kubasarge kubasi sige sutinjire turiste harasi atilale gamasi kubasarge kubasi sige sutinjire turiste harasi ekagama tamunan tumfano sipna gama ekagama amon mi santawalo koko atuma ekagama bidam bidal besi panu famuli ekagama saballos kunaindo lainegi Motigi pino marra, olma gabda manarra, nacho da kruga sisa, kankera pita sisa, miya chupelo labo, besa jirta hadako. Ombe, ombe, ekagama, tamunan tumfano sipna gama, ekagama, amor mi santawalo koko atuma, ekagama, impidam pidal besi panu famuki, ekagama, saballos kunaindo lainegi, atilale gamasi, kubasarge kubasi, sige sutinjire turiste harasi, atilale gamasi, kubasarge kubasi, sige sutinjire turiste harasi, ekagama, tamunan tumfano sipna gama, ekagama, amon mi santawalo koko atuma, ekagama, bidam bidal besi panu famuki, ekagama, saballos kunaindo lainegi. Ombe, ombe, Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu kutaa tokkoffaa qophii imalaati. Qophii kana keessatti marii dhagaggeessina. Mariin kun immoo gamaggama haala yeroo ammaa kan biyya keessaa keessattuu immoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti kan xiyyeeffatedha. Bakka wal jijjiiruu fi aangoorraa wal kaasuun dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti torbee kana keessa argamaa jira. Isarratti kan xiyyeeffannudha. Marreen hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Keessummaa qabnaa haala yeroo irratti keessummaan keenyi Kanaadaa Edmonton irraati obbo Raajiif Guddataa. Obbo Raajiif anaa dhufu. Anaa dhufu sinillee. Fayyaataa obbo Raajiif har'a kan dubbannu haala biyya keessaa fincila diddaa gabrummaa wal qabatee keessa OPDO irratti waanta ta'aa jiru irrattidha. Torbee kana keessa oduu lama dhagahame. Tokko obbo Bakar Shaalee itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo jiddu galaa ta'anii muudamanii federaala keessaa bahanii ka jedhu. Lammataan immoo qeeqa yookaan gama hojii guyyaa 5 taa'ee ka'ee dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo qondaalota isaa gurguddoo lama aangoorraa kaaseeraa jedhe. Obbo Dhaabaa Dabalee fi obbo Zalaalem Jamaanee. Lammaffaa kana boodatti deebina. Obbo Dhaabaan itti gaafatamummaa waajjira dhaabaa OPDO ta'anii ka turan irraa fuudhamanii bakka isaanii obbo Bakar Shaalee kana buusuun maaliifidha? Kamturra mootummaa tajaajila moo kamtu mootummaa sirriitti tajaajiluu dadhabeetu moo maalirraa madda yaadni kun? Tokko buusanii tokko kaasuun kun yeroo ammaa fincilli bal'aan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanatti maaf akkas godhame akkasinitti mul'atutti? Dursa carraa kana naa kennuufis jiruudhaanasuma bara kana keessa yeroo Oromoon gaaffii kana kaasu OPDO'n akka paartii biyya sana keessatti sagalee wayyabaatiin bu'ee aangoorran jira erga Oromootiif hin falmaa jedhee ammata 25 bulchaa jirutti silaatii namni uummata sagalee wayyabaatiin bu'ee miseensota miiliyoonaan lakkaa'aman qabna jedhuu fi sochii
kana dhaamsuu dhabuun kufaatiidha jechuudha. Kufaatii kana maaltu fide ka jedhuudha bu'uurri marichaa. Utuu ofii isaa OPDO'n murtii kennuu danda'ee rakkoo warraaqsa uummataa dhaabsisuu dadhabee rakkoo bulchiinsaati immoo OPDO takka dhaabaatti gaaffii uummata Oromoo deebisuu dadhabe immoo isa waan dhaabateef gochuu dadhabe immoo maaldha kan jedhu sana utuu xiinxaliin dura silaatii maal godhuti isaanitti ture utuu walgahii walitti waamanii nama oddaan hin buusiin dura utuu aangoo qabu ta'ee ofii isaanii of sakatta'u ture jechuudha. Kun garuu adda wayiin walgahii atattamaa dhimma biyyattii irratti erga godhatee booddee OPDO'n walgahii godhachuu jechuun ergaa achi itti kenname hujummoo itti kenname dhufee dhangalaasu jechuudha. Jalqaba barbaachisu maasaarratti akkamiin dhufee yeroo laatu jechuudha. Amma OPDO'n akka OPDO'tti dhufuun isaa sirni sun biyya sana keessatti sirni OPDO'tiin deemu Oromoon akka fudhachaa jirre ibsa jechuudha. Isa kana gochuuf immoo dhugumaan waajjira dhaaba sanaa giddu galeessa waajjira OPDO kan ta'etu sirnaan hojii geggeessuu dadhabee inni jedhu gaaffii miti gaaffii deebi'uu qabus miti jechuudha. Kun beekamaadha. Amma institutionally mootummaan sun hin kufee uummata Oromoo biratti fudhatama dhabee gaaffii Oromoo deebisaa hin jiru. Oromoon ati nan bulchitu jedhaa jira. Kana bulchu nama biraatu jira. Alaabaa OPDO'n alatti alaabaa dhaaba biraa baaseetu isa kana na bulcha jedhee gaafachuu jira Oromoon. Isa kana jechuun akka paartii biyya sana bulchuutti dhufaniiru jechuudha. Sirni isaanii, imaammanni isaanii, sirni istiraakcharii mootummaa isaan qabanii waan cuftiyyuu jechuudha. Isa kanaaf bu'uurri immoo maal godhuu qabu? Biiroolee namoota dhuunfaa bulchiinsa naannoo humna hidhatee himatanii otoo hin taane akka paartiitti kufani waan ta'eef paartichi kan geessutti gaafatamummaa fudhachuu qabaayyuu ga'ooma tolchuuf jechuudha kan nama kanarraa kaasan. Erga kaasanii yoo dhugumaa bu'uuraanii OPDO'n gaaffii ittiin dhaabate san deebisuuf godhe ta'eeti namoota kan akka dhuunfaatti yoo laalle Magarshaalee eessaa keessa ga'e kan jedhu yoo laalle seenaa guddaadha. Namni kuni naannoo Baaleetti duraan barsiisaa ture. Barsiisummaa isaa attutuun deebiin dura immoo namni kuni nama 1991-1992 nama dabbalummaa naannoo hoolotaatti hooggantoota olaanaa OPDO ammaa waliin leenjii fudhataa ture. Gidduutti dhiisee galee deebi'eetti dhufe. Namummaa isaa sagantiisuu waan deebi'ee dhiisee dhufe. Kan caalaa sadarkaa inni hojjetaa ture qaama nageenyaa, qaamota tikaa, komishinii naannoo poolisii Oromiyaa ture. Iddoowwan qorsii ta'anitti nama hojjetaa ture jechuudha. Namoonni paartii sana keessatti iddoo qorsii hojjetan immoo namoota amanamummaan isaanii sadarkaa olaanaa qabu jechuudha. Isa kana yoo laalle dhugumaan gaaffii Oromootu cinqaa waan ta'eef deebisuuf sirni sun akka sirraa'uuf nama kana fidan jedhama otoo hin taane nama akka isaan barbaadan raawwatan gochuu barbaadanitu taa'ame jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isaaniif kan nama kaasuutti ilaalamu yoo siyaasaan ilaalame paartiin biyya tokko bulchu gaaffii deebisuu dhabuu isaatiin paartiin sun dadhabina qaba jechuun bulchiinsumti waggaa 25 bulche kun hin jiru isa jedhu kennisiisa waan ta'eef garuma dhuunfaa namoota kanaatti utuu hin deemin sirnichumti geggeeffame mataan isaa kufaatiidha jechuudha isaaniif. Ammoo gama kaanii yoo laalte inni kuni qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaacha olaanaa qaba jechuudha. Wanta lama waliin qabsiisaa naa deebisaa. Tokko ibsaa dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo baase keessatti wayita tarkaanfiin kana fudhanneerra jedhan obbo Zalaalam Yamaanii fi obbo Dhaabaa Dabalee kaafneerra waggaa jedhan ibsa dhaabni baase keessatti rakkina malaammaltummaa, rakkina kiraasasaabummaa, rakkina bulchiinsa gaarii kanatu mul'ata. Kanaaf fala kennuudhaaf dhaabni keenya of qorateetu rakkina bakka arge kana keessatti namoota kana kaafneerraa jedhan. Gaaffiin Oromoo bulchiinsa kaasiitii waa'ee malaammaltummaati isaaniin achii kaasuun yookaan immoo of qoratuun dhaaba kana finciloota bakkoota guutuu Oromiyaa keessatti godhamu kana hin tasgabbeessaa laata. Lammaffaa walumaan qabsiistanii waggaa tokko hin dura parsantii 100 mo'adheeraa jedhee ture dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo Oromiyaa keessatti. Rakkinoonni amma jedhu kun jiraachuusaa argamane uummanni saga fincilaa amma kanatti guddaa kaasa ta'e akkam eessaa dhufe inni 100 mo'adheera jedhame kun. Bu'uurri gaaffiin Oromoo OPDO'n akka sababaatti kaan kirai sassaabdummaa, malaammaltummaa jedhanii kakaasan kuni inni waan amma gurraattii ija keenyaa jechuudha qaama keessaan. Oromoon gaaffiin isaa gaaffii mirgaati, gaaffii eenyummaati. Miseensota michuuwwan adda wayii keessa jiru jechuudha. Yoo TPLF keessa dhattesi gaafa Siyyeefaa, Raggaashfaa, Lumaan baasanii malaammaltummaa jedhanii garuu
wantichi himaammata siyaasaa biyyattiin ittiin deemtu irratti rakkoo ture jechuudha. Yeroo Taamiraat Laayineefaas sababuma kana ture jechuudha. OPDO keessatti fi yeroo pirezidaantiin inni duraanii lubbuun amma hin jirre yeroo inni aangootti dhufus malaammaltummaan jedhamanitu aangoowwan duraanii bu'an jechuudha. Otuu sababa dhugaadha ta'eeti malaammaltummaan kun baruma baraan rakkoo bu'uura dhaaba sanaa yoo ta'e yeroo namoota bakka buusanii silaa caasaan sun institutionaalii ni fooyya'aa ture jechuudha. Isa kana miti gaaffiin Oromoo. Gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraati, gaaffii eenyummaati, lafa isaa saamamuu jira, dhala isaa du'uu jira, dhalootatu Oromoo siistamii loluu hin dandeenye. Maaliifi Oromoon akka inni qabeenya hin godhanne, akka dhalanni inni baratee qaroominaan hin guddanne biyya isaa irratti abbaa biyyummaa dhabe jechuudha. Isa kana deebisuu dadhabuu malee waan malaamaltummaa qofan. Hundeessi qabatawaa keessaa tokko yoo ilaalle gaaffiiwwan akka dhuunfaatti namoonni aangoowwan OPDO kun kaasanii simpataayizaroota ta'uu isaaniitiin warra federaala keessatti OPDO ta'ee federaala keessatti ramadamanii hojjetamaniif warra naannoo Oromiyaa irratti hojjetu gidduullee rakkoon dhalachuu isaanii warra rool moodel ta'anii namoonni gaaffiiwwan tokko kaasaa turan isa kana ittiin warra kaan dhaamsuuf tooftaa fayyadamedha. Warri jedhanis jiru. Warri kaan immoo yoo hin malaammaltummaa kaa'ee isaan caalaa malaammaltummaatiin baay'een jiru isaan kana qofa miti isatu bu'uuradha ta'e kan jedhamu jira. Kaan immoo naannoo Zalaalamitti wantoonni kaanii wantoonni lama sadii jiru ofii isaa rizaayin godhe kan jedhamu jira. Inni kun gaaffii gaafatee ani OPDO'mti kun akka dhaabaatti Oromoo ani irraa bakka bu'ee gaaffii isaan deebisu yoo ta'e ani OPDO'ma kanaaf tajaajiluun maaliif waantaa kan jedhu gaaffii bu'uuraa kaaseera kan jedhan jiru. Kaan immoo dhiyeenya kana maqaa diyaasporaatiin uummata biyyatti galan keessaati caasaa baa'ootiin ijaaramanii kan hojjetaa turan baay'ee dhimmoota adda addaatiin walitti dhufeenya godhatee abaa'ootu akka inni yaada kana fudhatu taasisee kanaaf sirna sana keessaa akka ba'u murteeffate kan jedhanis ni jiru. Inni kun egaa amma dhugaadha jechuun haalawwan jiran booda madaalamee ragaan wantoota ta'uu ni danda'a. Utuu mariin kun hin godhamin dur isaanis immoo odeessi naannoo isaaniitii odeessi keessaa ba'aa ture isa kana calaqqisa jechuudha. Yoo isa kana ilaaltu ati dhuguma malaammaltummaatiin warra kanaa irratti tarkaanfii fudhanne inni jedhu soba ta'uu isaanii mul'isa jechuudha. Gama kaaniin akkuma hin jedhe itti gaafatamaan dhaaba sanaa kan ta'an dhaabaa dabalee irraa buusuun kufaatiin OPDO sanaatiif mataan isaa waan ta'eef achi gaafatamaan jaarmaa takkaa yoo jaarmaa san kufe itti gaafatamummaa irra ba'uu hin danda'u waan ta'eef ittiin da'oo godhanii gochuuf osoo malaammaltummaa yookiin immoo sirna biraatiif dadhabuma agarsiisanii daangoo irraa bu'an ta'e maaliif seeraan hin himataman? Silaa seeraan himatamuu malatu. Gaaffii kee lammaffaatti yeroo dhufnu waa'ee filannoo laalchisee isa kana wanti bu'uuraa. Yoo OPDO'n akka OPDO'tti hawaasni parsantii 99 na filatee jira yoo ta'e rakkoon amma kun qabu mallee jechuudha. Uummatuma yeroo sagalee kennete har'a sagalee morma ture jechuudha turre yarate. Garuu durumaanuu filannichi hundaan akka ta'e uummanni kuni sagalee inni kennee sagalee mormitootaaf ta'uu isaa ibsa jechuudha. Inni kun immoo isaaniif kufaatii guddaadha jechuudha. Warri kanaan dura mootummaa kana faana hojjetan namni mootummaa kana faana hafe ari'amee jechuudha. Mul'atu obbo Kumaa Dammaqsaarraa kan hafe. Obbo Kumaa Dammaqsaa bara Ihaadigiin caccabee sana nama ari'aman turanii booda dhiifama gaafatanii karaa obbo Tafarraa Waalwaa dhaqanii amanamaadha jedhamanii ministeera ittisaallee ta'anii achi booda kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'anii amma Jarman jiru ambaasaaddara ta'anii. Isaan irraa kan hafe obbo Hasan Alays biyyan jiraanne yoollee ari'amuu baatanillee adda Almaaz Makofaas yoo ari'amuu baatanillee biyyan jiraanne obbo Juuneddiin akka hin taane ta'e baay'een isaanii nagaadhaan mootummaa kana faana hin jiraanne biyyas hin jirani. Mootummaan kun warra isa faana hojjete tajaajile garii hinidhaa garii biyyaa baasa. Warra ari'aman kunis ta'e warri boru ari'amuudhaaf jiraatan kun Oromoodhaaf maal jechuudha yookaan warra miseensa hafaniifis dhaamsa maal qaba akkas ta'uun kun maalirraa hubatu isaan? Waan kana yeroo kaastu wanti itti walitti naanuuf tokko warra aksa uummanni barana kaase keessatti gooftaa Oromoo itti fayyadame tokko kan namni akka gochi bu'aa gaarii waan addaadha keessaa kana wajjin kan wal qabatu tokko jira. Oromoon amma dammaqee jechuudha. Oromoon dur yeroo inni gaaffii gaafatu itti dhaqee abbuma qawwee dhufee lola abbuma qawwee qabatee itti dhufee lola jechuudha humna qabu. Garuu bara kana keessa olaaltee ta'ee
isa qawwee qabatee dhufu loluu qofa otoo hin taane raagaazii maal jettee humna federaalaatti isa itti fidu kana isuma isa keessa jiru isuma dhimma milishaa isuma dhimma nageenyaa irratti tarkaanfii fudhataa ture. Maaliif kana godhan yeroo jettu ati inni hafe akka irraa baratuuf inni boru viidiyootti kaadhimamuu deemu inni boru immoo akka namaan abidda qabachuu barbaadee saba isaatti warra sana fidu akka irraa baratuuf dur akkasiin godhamu ture kun tooftaa guddaadha jechuudha. Yeroo warri viidiyoo keessaa viidiyoo qofa miti namni yeroo paartii sana keessaa bahu biyyatti biyya alaatti baa inni kaan ni hidhamaa rakkoo tokko ni ragaa akkuma ati jettee nama maqaa dhooftee nama gumaanitti deebi'ee aangootti hojjechuu jira. Warri kun immoo amma akka deemsa kanaatti utuu hinumaan haddeeffatanii irratti tarkaanfii fudhatu ta'eeti utuu immoo rakkoon kun deemee viidiyoo warra hafaniif hammina itti fida jedhanii yaadaniiru ta'e amma tarkaanfii irratti fudhachuu malee jechuudha. Garuu warri hafan rakkoo viidiyoo tajaajiluun guyyaa gaaf tokko balaa namarraan ga'uurraa ni hubatu jechuudha. Miseensonni viidiyoo isa kana waan rifataniifidha. Kan yeroo adda addaatti fincilli viidiyoo keessatti ga'u aantummaan qabsoo uummata Oromootti makamuu kan dagaagaa jechuudha. Yoo ilaalte waggoota kurnan darban keessa aangoowwan viidiyoo baay'een qabsoo bilisummaa Oromootti makamaniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo simpataayizer godhu yoo xiqqaatee Oromummaa irratti faayidaa uummata Oromoo irratti aantummaa tokko ni mul'isu jechuudha. Inni kun maali? Rakkoo armaan dura miseensa sanarra ga'aa ture irraati sadarkaan dammaqinsi isaanii dabalaa dhufe. Aantummaan uummatummaa isaanii dabalaa dhufe jechuudha. Kanaaf warri hafan illee amma fedhe yoo tajaajilan viidiyooti yoo tajaajilan boru akkuma hawwan keenya dur harreetti fayyadamanii gaafa dugdi ishee madaa'u gatamtusuma sana jechuudha. Inni kun barnoota guddaadha warra hafaniif. Garuu yeroo baay'ee nan dubbata calluma jennee warra viidiyoo ta'ee mootummaa sana jala hojjetu isaanii qabsoo bilisummaa Oromootti makamne warraaqsa uummata Oromoo deeggarre jechuutu qofa otoo hin taane warri immoo warraaqsa uummata Oromoo deeggarru warri immoo uummata Oromoo keessa jirru warra kana hawwachuu irratti roolii nu taphanne maali jedhu gaafachuun gaaffii bu'uuraa. Nun immoo achuma keessaayyuu akkuma hattuudhaan jedhan sana warruma kana gidduutti bu'aan qabsoo warraaqsii hojjootaan fudhame waldhabiinsa paartii siyaasaa sana keessatti uumamuun isaa bu'aa guddaadha jechuudha. Isa kana ka Oromoon egeree isaa yaadeerraa harvest gochuu danda'u jechuudha. Isaan gidduutti rakkoo uumamuu danda'uun kun tokko viidiyoo isaafuu isatti cichee uummata Oromoo miidhaa jiruuf anaanillee carraan kubooru ka jiru jechuudha. Oromoon immoo Oromoof hojjechuuf falmeetti keessaa immoo Oromummaa isaatiif hojjechuuf vaaluu yoo argate inni kaanis aantummaa Oromummaa isaa aantummaa uummatummaa isaa dagaagfataa deema. Warri amma aangoo irraa kaafaman kun obbo Zalaalamii fi obbo Dhaabaan lamaan isaaniiyyuu miseensa koree jiddugalaa adda dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Lamaan isaaniiyyuu itti aanaa pirezidantii turan. Dhugaasaa wanti beekamu hin jiru garuu odeeffannoon keessa mootummaatii bahu akkuma itti tuttuquuf yaalte wanti jijjiiran jiru. Fakkeenyaaf waa'ee maaster pilaanii Finfinnee dhaabuu keessatti isaan kun lamaanii fi jaallan isaanii muraasni hafan gahee guddaa taphataniiru jedhama. Otoo mootummaan TPLF hin beekin otoo isatti himiin wixinee baasanii miseensatti dhiyeessanii otoo Obbo Muktaarii fi adde Asteer mormaniiti warri kaanii raggaasisaniitu sabaa himaa irratti dabarsanii. Kun immoo mataa dhukkubbii guddaa isaan irratti fida. Qorannoon gaggeeffamaa turettis abbummaadhaan falmaa turanii jedhama. Dhuguma akka jedhamu kana yoo ta'e jaroota kana keessaa baasuun mootummaa kana fayyadaa? Mootummaa kana hin fayyadu garuu mootummaan immoo na fayyada jedhee kallattii itti ilaale qaba. Akkatti kallattii isaan ilaalanii kaasan gaafatamaa jaarmiyaa dhaaba isaanii kaasu jechuun kufaatii dhaaba isaaniiti waan ta'eef tarkaanfii kana fudhanneerra jedhanii uummata soobuu akka dandeessisu. Itti aansuudhaan ammaa naannoo Zalaalam namoonni biraas miseensonni giddu galeessaa ta'an kan odeessa gidduu jirutti wantoota kaa'amaa ture jira akkuma kaastee amma maaster pilaanii kana laalchisee dhugumaan dubbachuuf yoo ta'e eenyu ka dura maaster pilaaniin kun rakkoo Oromoo irratti fidaa gaaffii Oromoo eenyummaa Oromoo gaaffii keessa galcha jedhee namni jalqaba Oromootti baase yoo jiraate miseensota OPDO of caasaa OPDO keessa warra hojjetan isni kun haaluu qabu. Namni jalqaba miidiyaa baase yoo jiraate televezyiinii naannoo Oromiyaatti ka OPDO'n geggeeffamu jechuudha. Isa kana yeroo ilaaltu yoo ija siyaasaan ilaaltu gammachuu miseensonni isaanii waa'ee maaster pilaanii Finfinnee irratti qaban ammamii ka jiru agarsiisa jechuudha fagoo jechuudha. Kun waan dhugaa jirtudha. Walgahii kana
horachuu danda'uu isaanii akka rakkoon kun dhufu karaa baneera ka jedhan jiru jechuudha. Amma kan caalaa ammoo namoonni keessa beekan akka kaasanitti walga'ii godhame kanarratti iyyuu jecha guddaaf sagalee guddaatiin walitti bu'uun akka jirudha. Tarkaanfii fudhatamerraa adeemsuma turerraa yeroo laaltu rakkoo keessaa qabaachuu isaanii ibsa. Opiidiyoo keessaa waggaa 25 kana hundumaayyuu rakkinni dhiphinaanu keessa jira, ilaalcha rakkina qaamnaa jedhamaa bahe. Ammas yeroota kana ari'uun qulqulleessa Opiidiyoo? Opiidiyoon yoo badde malee qulqulloota. Tokko lama biraa qabu. Opiidiyoon yoo opiidiyummaan isaa badee qofa kan qulqullaa'uu danda'u. Kan kanaan alaa parsantii 100 dhaabni sun jijjiiramuu danda'a jechuu hin dandeessu. Maaliif hin dandeessu? Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo irratti xiinxala obbo Raajiif Guddataa kennan kutaa tokkoffaasaa kanumaan xumurreerra. Bakka dhaabne irraa immoo torbee itti fufna. Waan nu caqastaniif sirba kana isin affeereera. Amma kutaa lamaffaa qophii imalaarra jirra. Kutaa lamaffaa kana keessattis keessummaa qabna. Keessummaan keenya immoo gara Ameerikaa irraati. Mee qabadheen deebi'a. Muuziqaa gabaabduu kana booda na eega.
Adde Dinqinesh Dheeressaa dura teessuu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa Waashingtan DC irraa. Fayyaa ta'a Adde Dinqee, anaa dhufu haala yeroo irratti mari'achuudhaaf jenna. Fayyaa ta'e sitti Tole. Waa'ee afaan barsiisuu irraa haa kaanu. Waldaan dubartoota Oromoo ka guutuu addunyaa DC'tti afaan Oromoo barsiisaa jira jedhani. Yoo dhugaadha ta'e eenyuun barsiisa? Yoom eegale wanti kun? Waldaan dubartoota Oromoo yeroo dhuma ijaaramurraa ka'ee waan addeessaa ture irratti hundoolee ijaaramne. Kana keessaa tokko ijoolleen keenya biyya alaatti dhalattee guddattu afaaniif aadaa Oromoo utuu yookiin guddatti. Kanaaf afaan isaa namni hin beekne immoo Oromoon of jechuun waan dandeenyeef kanarratti hojjechuuf sagantaa keenya si jalqabaati. Gaafa ijaaramne jalqabne kanarratti yaadaa turre, hojjechaa turre. Piroojeektii isaa qopheessinee waan barbaachisu hundumaa koree irratti ijaarree kaarikuleemii warra qopheessan irratti ijaarree kaarikuleemiin sun hojiirra oolee ijoollee Oromoo waggaa darbe irraa jalqabnee barsiisuu jalqabneerra. Baay'ee nu yaaddeessa. Bara durii Oromoon biyya isaa keessa waan jiruuf afaan Oromoo darbaa tureera. Amma immoo bara dhiyoo kana waggaa 20 as immoo namni Oromoon baay'ee biyya alaatti babbahaa jira. Warri bahan kuni eenyummaa isaanii, Oromummaa isaanii irraanfatu, afaan isaanii irraanfatu. Amma fakkeenyaaf Awurooppaa yoo fudhanne Jarman afaan Jarmaniin guddatu ijoolleen, Noorwee akkasii, Faransaay yoo dhaqan akkasii, biyya adda addaati afaan adda addaati baratu. Ijoollee kana walitti fidee karuma tokkoyyuu Oromoon jechuun nama dhiba. Kanaaf afaan Oromoo barachuun gaarii akka ta'edha. Piroojeektiin kun amma irratti jalqabne akka paayilot piroogiraamii malee biyya hundumaattuu haga dandeenyetti koomishii naannoo hawaasa Oromoo jiran wajjin gara fuulduraatti hojjennee jabinaan akka irratti ijoolleen kun baratan gochuuf saganteeffanneerra. Umurii daangessaa kun Adde Dinqee jechuun daa'ima hanga umurii meeqaatti moo nama guddaallee ni dabalata waansa? Abbaa afaan Oromoo barachuu barbaadu hundumaa ni barsiisa. Afaan dubbachuu warri beekan jiru barreessuu garuu hin danda'ani ta'a. Yookiin immoo afaan dubbachuus warri hin beekne barreessuus warri hin dandeenye. Amma ijoollee xixiqqoo irratti jalqabne volontarii barsiisota tireenii goonee waan barsiisaa jirruu fi isaan irratti jalqabne bakka barbaaddachaa jirra. Yeroo bakka sirriitti godhannu namni gurguddaanis dhufee barachuu danda'a. Oromoo qofa miti an barsiisnu afaan Oromoo barsiisna nama afaan Oromoo barachuu barbaadu hundumaa ni barsiisna. Baay'een isaanii kan baratan kun warra Ameerikaatti dhalatan immoo ka biyyaa dhufan illee ni jiran. Warra Ameerikaatti dhalatanidha warri kun amma. Qubeema afaan Oromootiin sirreessanii barreessuu kana laafaa jabaa dheeraa gabaabaa ka jedhu kana sirrumatti beekanii baratu moo dubbachuu qofadha moo? Akka lamattidhaan barsiisnu nuti kaarikuleemiin keenya qophaa'e akka lamattidha. Dura warra afaan hin beekne afaan barsiisna. Afaan duraa barsiisna. Afaan erga barsiisne dubbachuu erga danda'anii booda afaan sana dubbachuu erga danda'anii immoo dubbisuu barreessuu barsiisna. Amma isa darbe keessa afaan barsiisaa turre. Amma toteessa 5 jalqabne banameera manni barumsaa. Amma immoo dubbisuu fi barreessuudha barsiisna. Ijoolleen amma akkuma afaan biyya sanaa Ingiliffaa garaadhaan itti bu'anii baratan kana qabxii gaariin fideen bakka akkasii gaa jedhanii yaadan kana afaan Oromoolleef illee akkas hirmaannaan isaanii hin dabala. Maatiin illee ijoollee erguudhaaf akkamidha? Egaa ammaatti warri dhufan nuti bakka hin qabnu yeroo galmeessinu yeroo muraasaatti galmeessine ammayyuu namni baay'een gaafachaa jira. Ijoollee keenya jalqabsiisneedhani. Maatiin warri dhufanis baay'eetti gammadanii ofuma isaaniitiin kakka'umsa isaaniitiin PTA jedhamu Parent Teachers Association koree dhaabanii kakka'umsa isaaniitti gammaduurraa kan ka'e. Ijoolleenis baay'ee jaallatu. Yoo akka carraa maatiin fiduu hin dandeenye ta'e gaafa sabbata yookiin saasartee fiduu hin dandeenye ta'e illee ijoolleen ni gaafatu warra isaanii. Har'a guyyaa afaan Oromoo barannuudhaa jedhanii qophaa'anii warra isaanii kakkaasu. Baay'ee gammadoo isaanii jira. Isatu nu gammachiise nuuni. Ammaaf sagantaan keenya sanbata xiqqaa ganama sa'a 10 irraa jalqabe hanga 12tti barsiisa sa'aatii 2. Hundinuu maatii Oromoo keessatti warri baadiyyaatti guddates ni beeka. Hoggaa ibiddarra ta'an afoola barsiisuu jira. Afoola kana keessa seenaan baratama. Herregatu baratama. Qoosaatu baratama.
Akkas akkasiifaa dabalatamoo barumsa ammayyaama kanadha kan isin barsiiftanii sammuu ijoollee bal'isuu irratti seenaa Oromiyaa fi Oromoo barsiisuu irratti. Kaarikuleemii warri qopheessanii koreen kaarikuleemii baay'ee gaarii hojjechaa jiru. Baay'eetti qophaa'u. Waan hundumaa qabaata adda dabalanii jechoota qofaa miti waan karaa adda addaa ijoollee barsiisuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee warra fedha qabanidha warri kana qopheessaa jiranii. Kaarikuleemii isa biyyaa arganne wajjiniin isa kana asii immoo isaan immoo akka ijoollee biyya kanaaf ta'utti godhanii haasaa keessa tapha adda addaa keessa fakkeenya adda addaa argisiisuutiin karaa baay'eedha akka ijoolleen qabatanan gochaa jiran ijoollee biyya alaatti dhalattee guddatteef akka ta'utti godhanii qopheessaniiru baay'ee gaariitti qopheessaniiru baay'ee nama gammachiisa. Ani Finfinneettiin guddadhee afaan Oromoon beekuu ani biyya alaattiin guddadhee ka jedhamu tokko jira. Kan akka toltuu tufaafaa immoo biyya alaatti guddatanii afaan Oromoo warri qulqulleessanii haasa'an jiru. Finfinneetti dhalataniis kan afaan Oromoo sirriitti beekan jiru. Ani karaa haadha koo Oromoodhaa yookaan karaa abbaa koo Oromoodha warri jedhanis jiru. Ani Oromoodha illee waliin jenne jechuudha. Tarii waan kana dhiphisuu danda'a laata yaaliin keessan kun gara fuulduratti addeleette. Hannama dinqoo asumattuu maatii irratti hundaa'a. Maatiin baay'ee dammaqoo tahanii ijoollee isaanii sirriitti mana keessatti barsiisuu yoo danda'an asumatti dhalataniiyyuu asumatti guddataniiyyuu afaan Oromoo akka gaarii warri dubbatan jiru ijoolleen. Hannam asitti amma warri nuu barsiisan ijoolleen warra jalatti barsiisan amma nuufuu volontarii godhanii warri barsiisanii walakkaan isaanii asitti dhalatanii asitti warra guddatanii mana barumsaa biyya kanaa keessa warra darbanii afaan Oromoo akka gaarii warra dubbatanii maaliif ijoolleen kun tokkoffaa haala ijoollee biyya kanatti baratu keessa darbaniiru inni beeku saayikooloojii ijoollee biyya kanaa beeku lammaffaa afaan Oromoo fi aadaa Oromoo sirriitti beeku ani baay'een galateeffadha maatii ijoollee kanaa warra afaan Oromoo biyya alaatti akkatti guddisan warra kanas hin dabalata warra amma afaan hin beekne Oromoo ta'anii afaan hin beekne keessatti torri dhalatanii guddatan afaan hin beekan maaliif arrabsuutu jira cabsuutu jira haati keessa darbanii hamaa waan ta'eef afaan isaanii badaa wanni taatee barannee asitti warri barachuu barbaadan warra kanas dabalata barsiisuu keenyan barsiisna isaadha warra gurguddatanis warra ijoollee ta'anis akkuma ofitti amananii afaan Oromoo akka Oromootti dubbachuu akka danda'an amma goonitti kan barsiisu. Namni guddaa Oromooliyyuu barumsa guddaan irra haa jiraatu. Afaan Oromoo ni dubbata garuu hin barreessu. Yoo barreesses immoo akka inni ilaalutti wantuma sirrii barreessuu fakkaata garuu akka seera afaaniitti seera lugaatti sirrii barreessaa hin jiru. Waan akkasii qaanii malee akka dhufee isin biratti galmaa'ee yookaan galmooftee baratu yookaan barachuuf dandeessu haalli mijataadha. Sodaa tokko malee galmeessuu dandeessu otoo namni dhufee namni guddaan isin biratti galmaa'ee qubee sirriitti barreessuu danda'ama isin biratti barsiisuun adda dhiqe. Dandeenya kana gochuun dandeenya kaayyoon keenya hundumti keenya yoo amma nuti umuriin keenya bara ijoolleen afaan Oromoo barattu keessa warri garbine hundumti keenya iyyuu Finfinneetti haga tokko bara abaa'oon jiru haga nu barsiise sanadha malee namni baay'een hundi gurguddaanuu barateeru baay'ee xiqqaadha. Kanaaf hundumtuu barreessuuf dubbisuu warri hin dandeenye bilisa tahanii dhufanii galmaa'anii yeroo isaanitti mijatutti akkuma barsiisota warra sirriitti barsiisan qaamna barsiisota waaqayyo nu gargaare ijoolleen biyyatti maastersii yookiin immoo digirii isaanii isa duraa achitti fudhatanii afaan Oromootiin barsiisaa turan kolleejjota keessa haayiskuulii keessa warri barsiisan jiru isaan jara kana nuu barsiisu jennee amannaa ammaaf hin jalqabne malee ni barsiisa sagantaan keenya bal'aadha. Warri baratan kun nama guddaas haa ta'u daa'immanis biyya alaa jiraatu. Biyya alaa kanatti immoo biyya isin jirtanitti afaan Ingiliffaatti walii galuun. Maal isaan fayyada afaan Oromoo barachuun? Oromoo ta'uu isaanii mirkaneeffatan tokkoffaa afaan Oromoo yoo beekanidha. Amma ijoolleen akkuma ati dura jette warri afaan Finfinneetti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo waan hin beekneefi fedha otoo qabaatanii bakka Oromoon argamanii yaada isaanii kennuu waan isaan irraa eegamu Oromoo bu'aa buusuu hin sodaatu qaana'anii duubatti hafaa nam beeka baay'ee hin naqanii walgahii Oromoon naqanii maaliif afaan Oromoon beekanii afaan immoo dubbatan yoo dubbatanii namni isaanitti kolfaa kanaaf waan namni nutti kolfuuf hin dhaqnu jedhanii dhuma mana isaanii warra taa'an jiru. Kanaaniif kaa'ennee dhiyaanna.
Waa'ee seenaa Oromoollee hanga tokko tuttuqtochi keessatti Oromoon maal akka ta'e faa afaan qofa otoo hin taane eessa akka jiraatu qabeenyi faa maal akka fakkaatu faa lafa keessa maal akka qabu uummatichi bifni isaa maal akka fakkaatu maatii isaanii ni argu garuu kan ala jirullee maal akka fakkaatu aadaa isaa sirba isaa itti mul'ata hoggaa barsiiftan. Aadaa argisiisuudhaan barsiisnu keessumaa afaan yeroo barsiisnu mi'a adda addaa maqaa isaa mi'a Oromoo aadaa Oromoo qodaa fatti argisiisne maal akka ta'e argisiisna. Kanagaa waa'ee mi'a nyaataa tokko amma yoo dubbanne biyya Oromoon dhimma bahu yookiin bifa nyaataa tokko yoo dubbanne yoo isaan barsiisnu akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka nyaatamu maal akka ta'e maalirraa akka dhufe Dhaggeeffattoota keenya addee Dinqinesh Dheeressaa itti gaafatamtu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa Waashingtan DCdha waliin haasaa jirra. Waa'ee afaan Oromoo Oromoota biyya alaatti dhalatanis haa ta'u carraa barnoota afaan Oromoo barachuu keessattuu barreessuu warra hin dandeenyeef barsiisaa jiranidha. Adda liqqee itti fufna. Kabiraa ammoo guyyaan dubartoota guutuu addunyaa gaafa bitootessa 8 kabajameera. Mee dubartoonni Oromoo akkamitti kabajuu yaadanittu? Nuti seerota qophoofneerraa gaafa 12 hojii waan ta'eef irratti hirmaachuu namni hin danda'u jennee kanaaf gaafa 12 goone gaafa 12 bitootessa 12 yookiin maarchi 12 waaree booda sa'aatii 3 irraa kaasnee mana hawaasa Oromootti kabajna. Egaa bitootessa guyyaa dubartootaa waggaa waggaan kabajnu kanaan dura addunyaa keessatti dubartoonni taraa ta'anii waan guddaa qabxoo guddaa gaggeessanii bu'aa buusanii darban sana calaqqisiisuuf kabajnaa isaanitti yaadachuufi amma immoo nuti immoo dubartoonni keenya haadholiin keenya biyyaa seenaa galmeessaa jiru kanaan duratti warri galmeessanii darbanii kan jiru barana haala dubartoota Oromoo ilaalchisnee kan kabajannu kun immoo akkamidhaa haadholiin biyya keessa jiran ijoolleen qabsoo yeroo godhanii isaan cinaa hiriiranii mucaakoo najjeesiisu anatu du'a jedhanii darbanii akkaataa waan isaan gochaa jiran ututti keessan darbitu addunyaanis argaa jira. Manguddoonni otoo nafi haadholiin bahanii qabsoo guddaa godhaa jiru. Isaan kana jechuun dagannagaama. Dubartoonni keenya dabalummaatiin baay'ee waan baay'ee gochaa darbaniiru. Ammasitti jiru. Kanaaf amma dubartoota Oromoo ilaalchisnee baranaan kabajan. Gaafa guyyaa dubartoota guutuu addunyaa yookaan immoo bitootessa 8 keessattuu dubartoonni mirga saba isaaniif warri falman kan akka jaarmiyaa Poolisaariyoo jedhamu uummata Poolisaarisiif kan Morookoo keessaa qabsaa'u bara heeraa ture. Dubartoonni isaanii dirree baqaa irratti jiraniiti baran akka addaatti dirree baqaa teenyee kabajaa jirra akka uummanni keenya bilisoomuu hawwinaa kanaaf nu garboomse mootummaa Morookoo jalatti hin kabaju jennee asitti kabanya jedhanii hoggaasaan Aljazeeraa irratti haasaa godhan mul'atee ture. Isinillee akkasitti kabajuudhaaf akka jirtanidha. Maal gootu sa'aatii meeqatti bakkisaa eessattidha kan kabajamu Waashingtan keessaa Adilek? Bakkisaa hawaasa Oromoo Waashingtan teessoo isaa 6-2-1 First Street Northwest Waashingtan DC'dha. Sa'aatii 3 irratti jalqabna waaree booda. Tapha adda addaa qabna. Keessummoonni haasaa godhan jiru. Nyaata aadaas qabna. Kana kanaan uummata Oromoo naannoo kana jiraatan hundumaa waamneerraa beeksisa baasneerraa uummanni irratti akka nu argamu ammas daballee dhaamsa keenya dabarsannaa. Irra caalaa garuu dubartoonni Oromoo gahee isaanii qabsoo saba Oromoo keessatti maal ta'uu qaba jedhudha. Isarratti uummata wajjin ni haasofnaa yeroo hundumaa ni haasofnaa. Amma waan arginu immoo waan argaa jirru immoo jajannaa hin faarfanna isaanii akka kanaatti dabarsina. Mee dhumarratti hiriiras waamaa jirtu. Hiriirri kun yoomii fi maaliif? Xinnoon ishee waa'ee waldaa dubartoota Oromoo kana ishee onnee jechuun barbaada. Kaayyoon ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa Oromummaa dubartummaa irratti kan hundaa'edha. Dubartii ta'uu Oromoo ta'uu keenyadha. Ajandaan biraan qabnu. Ajandaan keenya dubartii ta'uu Oromoo ta'uu keenyadha. Yeroo dubartii jennu bakka lamatti qoodnu dubartoota biyya alaa jiranii
dubartoota biyya keessa jiran ilaalla. Akkaataatti walitti dhufuudha ilaalla. Wal ijaarree, wal qabannee, wal jajjabeessinee jiran biraan qabnu wal keenya malee biyya alaa keessatti. Wal jajjabeessinee, wal humneessinee hawaasa keenya keessatti, uummata keenya keessatti gahee keenya bahuu akka dandeenyu. Kanaaf wal ijaarraa ajandaa qabnu kanadha. Ajandaan keenya Oromoo dubartii kanadha. Bakka tokko ijaaramuun ajandaan keenya maalidha jedhuudhaaf waan ka'aa jiru kan kana dubbadha. Ijoollee keenya aadaa isaaniif afaan isaaniif baratanii akka guddatan gochuudha. Kanadha biyya alaa keessatti. Warra biyya keessaa ilaalle immoo warri biyya keessaa rakkoo adda addaa keessa jiru, cunqursaa adda addaa keessa jiru, dhiibbaa adda addaa keessa jiru. Isaan kanammoo cinaa isaanii dhaabbanne isaaniif falmu waan gargaaruu dandeenyu hundumaan biyya keessatti kan gargaaru isaaniif immoo sagalee isaanii taanee biyya addunyaatti jechuudha. Egaa yeroo Oromoon akka kanaatti rakkachaa jiru biyya keessaa nuti biyya alaa teenyee humna taanee cinaa dhaabbachuu qabna. Kanaaf wal ijaarraa. Gara fuulduraatti maal ta'a Oromoon isa jedhu irratti gaaffiitu jira. Kan irratti mo'ataa ijaaramuun hin barbaachisu. Oromoon maal ta'a isa jedhu kana Oromoon miila lamaan dhaabbatee uf danda'ee Oromummaa isaa beeksisu. Tuffatamuu keessaa bahu, cunqurfamuu keessaa bahu. Kana warri hin barbaanne egaa wal ijaaramuun an murtaa'u nama tokko yaada nama tokko irratti. Ani Oromoodha. Ani dubartiidha. Gahee koon baha bara koo keessatti warri jedhan hundumtu bakka jiranitti akka wal ijaaran akka jabaatan barbaanna. Kana nuu akka jabeessitanii adaraa keessanii jedha kana dabarfadha karaa sanaa. Bakka gaafatte hiriirri gaafa 11 asitti qophaa'aa jira. Hiriirri kun kaayyoonsaa ajjeechaa sanyii duguuggaaf biyya keessatti Oromoorra gahaa jiru kana addunyaatti iyyachuufi isa durii caalaa jabeessinee iyyachuufi haaganuu dhagahanitti jaarmoonni biyya kana keessatti naannoo kana ijaaramanii jiran organization yookiin immoo miti mootummaa warri ta'anii walgargaarsa dargaggoota Oromoo, jaarsa dubartoota Oromoo addunyaa, tumsa qeerroo jila addunyaa, caastuu lama, waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa, mootummaa waldaa hawaasa Oromoo jechuudha. Jara kanatu wal ta'ee qopheesse. Kanattis gaafa jimaataa immoo bitootessa 11 sa'a 9 irraa jalqabne White House fuulduratti wal geenyee sagalee keenya dhageessisna. Iyyannaa akkuma ijoolleen biyya keessatti deebii keenya amma argannutti manatti hin deebine jedhanii adda isaanii rasaasatti kennanii dura dhaabbachaa jiran haga isaan deebii argatanitti nutis bifa adda addaatiin yeroo hundumaa nu dhagahanis nu dhagahuu baatanis akkasuma baanu. Wayyaaneen ijoollee keenya dhagahuu diddee kan rasaasaan deebii kennaa jirtu. Addunyaan immoo keessumaa mootummaan Ameerikaa haga gurra isaanuu kennutti nutis hin dhaabbannu jennee murteeffanneerra yerootti bifa adda addaatiin hin gaggeeffama. Dubarteessuu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa dhumarratti yoo yaada gabaabaa qabaattan carraansanii kennan. Ankanaachi ankaraa koo fixeera. Yaanni qabu gabaabaa dhumatti dubartoota Oromoo mara wal ijaarree jabaannee dhaabbachuu qabna. Kana hubannee bakka jirrutti nutti dhagahame walaa ijaarru, walittaa dhufnu, walaa jajjabeessinu jedha. Uummata Oromoo maraaf warra biyya alaa jirtu hundumaaf immoo Oromoon miila lamaan akka dhaabbatu nuti wajjiniin dhaabbanne yeroo hundumaa sabummaa keenya argisiisuu qabna. Oromoo yeroo jennu dubartoota dabalatee dubartoonni allumannee mana taa'uu hin qabnu. Ijoollee keenyaaf maal dabarsineeti darbina jedhaatii yaadaatii hirmaannaa keessan guddisaa adaraa keessanii adaraa lammii seenaatu nu gaafata. Bara keenya keessatti waan gochuu qabnu osoo hin godhin yoo darbine seenaan nu gaafata. Gaaffii seenaa jalaa bahu keenyas booda maal nu gootanii maal nu bulsanii darbitan waan nu jedhanii uummanni Oromoo akka jirutti dubartootaaf dabalatee ijoollee dargaggeessa hundumaa dabalatee shamarran hundumaa dabalatee hirmaannaa keessan guddisaa. Bakka waan Oromoo jirutti waan Oromoof ta'u hojjechuuf waan gaarii Oromoo hojjechuuf
jabaannee walaa qabannu aadaraan jedha. Aadaan qinashee duratteessu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa yeroo keessaniif guddaa galatooma fayyaa ta'a galatooma aadaan qe. Ati fayyaa ta'e obboleessu. Gamal kabara se bishanu mate ya dolan galana timake fude ora duburi dan sawanu ora no bapa no sawanu ramno no pugo taramde arkala garo refamde farma duka idu tinamde ramno no pugo taramde arkala garo refamde farma duka idu tinamde gamal kabara se bishanu mate ya dolan galana timake fude ora duburi dan sawanu ora no bapa no sawanu ramno no pugo taramde arkala garo refamde farma duka idu tinamde ramno no pugo taramde arkala garo refamde farma duka idu tinamde. Suki jalale chasinyata lalango ticha bakata laki suki jalale chasinyata lalango ticha bakata laki suki jalale chasinyata wajile nyanu ya jarana mala apa mala takabarana wajile nyanu ya jarana fala apa fala takasarana warra jibine kun jabe dure wachinya nasida baranu jira kero dale wachinya nasida baranu jira baratanu le wachinya nasida baranu jira kumbiya nyate kumbiya baate gadi sakapso ge sapachate riya darane nagara kumbiya nyate kumbiya baate gadi sakapso ge sapachate. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimmoota biraa qabannee walitti deebina haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan hawwii keenya. Meeqansi dura hawwaatan ture nasenis jedhee qalbii tolchire abdii fuuldura kunaa eegeree karra biteetii jedhee naamuree siita ubeekee harree fuumbaree siita ubeekee harree fuumbaree.
Anis kan siti